Akkam jirtu fayyaa keessanii naguma. Akkami sagaleen koo qillise miti. Nagaadha akkam jirtu. Sagalatu nagaadha. Obbo Faayisaatu mana dhufeetu har'a wajjin waan tokko haasofne baatee beettaayi naqamteeni deemtee beettaa naan jedhe. Maaliin gaddayyuu achuman ture anu guyyumaan hin ba'a maaliin jedhen. Amma ijoolleen yuunivarsiitii barattu kuni argiteetta akka isheen katamaa keessa olii gad deemtu jedhe. Maarree magaalaa keessa olii gadoo deeman maal ta'a? Magaalaa isaanii beeksifatu keessa bashannanuun jedheen lakki dubbiin akkas miti. Yoomuma taa'anii dubbisu, yoomuma taa'anii qayyabatu, yoomuma taa'anii tasgabba'anii ofitti deebi'anii immoo waa'ee barnoota isaanii yaaduu naan jedhe. Yeroo darbe immoo ani isinitti himne dargaggeessamni kun gorroo fakkaatee maal hojjeta bakkee keessaa jennaan lakki tiktookii hojjetuu naan jedhan. Maa tiktookiidha barnooti isaanii. Haatiyyeessaa rakkattee ijoollee ishee barsiisuu fi maallaqatti ergiti. Liqeeffattee sin ergiti. Ayyoo maallaqa naa ergi. Abba maallaqa naa ergi. Abbaarraa fudhattanii haadharraa fudhattanii dhoksitanii immoo obbolaa keessan immoo rakkistanii warri fudhattan jirtu. Warri yuunivarsiitii barattan. Hattummaa har'a bartan kana gaafa mana mootummaa galtan gaafa hojii galtanis itti fuftu. Isaas itti bartanidha. Fakkeenyaaf maatiin tokko isa waa'ee dhaabbii keessanii itti deebina. Isa waa'ee isin hojii hiiktanii olii gad deemtan. Ijoolleen yuunivarsiitii barattan kun bilbiltanii maallaqa kiisa keenyaa dhabnee jettanii yeroo haadhatti abbaatti bilbilattan tokkorraa fudhattanii lakkabbaa anoo harmeen koo naa ergiteetti galatoomii naa jiraadhu nama immoo olmaa kana deebisu naa godhu naman ta'anis gaaf tokko jettanii deebisuu manna. Haadharraa fudhattan, abbaarraa fudhattan, adaadaarraa fudhattan, eessumarraa fudhattan, obboloottan keessanitti immoo bilbiltanii maali atoo nagattee naan ergituu birrii borisoo anoo naman ta'a tamaaraan jira miti. Maal gootu fooqii ijaaruuf moo maal gootu? Maallaqicha maal gochuuf isinii walitti qabdanii maal ittiin gootu? Tokko immoo jirtu araada keessa kan seentan. Hundumtu araadadha. Araadni araada. Buna shiinii 6 guyyaatti dhuddataanaan araada. Ganama dhudde, guyyaa dhudde, galgala dhudde. Dhuddee hamuun mattataana wayyoo. Arramu bunan dhunnetteenaan araadannis waan jimaa miti, waan caatii miti, waan chigaaraa miti. Chigaaraa xuuxxes, caatii nyaattes, buna dhuddes hamuun mattee jennaan suusiin suusii madha. An akkasitti yaada. Kanaaf ilaa. Suusii keessanis araada keessanis jechuu kooti. Likkitti godhaa. Xiqquma ishee ilaa ofitti qabuun barbaachisaadha. Gaafa hojiin barbaadettee hojiitti bobbaatu sana akkam taata gaa? Akkam taata? Har'oo maatiirraa maallaqa fidetta yeroo sana immoo uummatarraa fidii jetta. Uummata saamta. Uummata matta'aa maleen hojjedhu jetta. Isaasitti barte. Kanaaf warri maallaqa ijoollee keessaniif ergitan ammallee mana barumsaayyuu cufame. Amma cufamutti deema kaan immoo. Warri ergitanis ergitaniittuu fi abbaa gaafadhaa. Abbaan immoo haadhaa gaafatu. Obbolaan haa gaafatamani. Abaluuf maallaqa ergeera jedhaati walitti himaa. Hankanaan achi dubbiin kun gara yaraatti deema. Isa nuti asitti barsiisnedha. Yeroo nuun ganda deemnu harka keessa nu ilaalu. Mattaawaqaa baafachuuf harka keessa nu ilaalu. Waan arge barbaacha yoo deemne harka keessa nu ilaalu. Ija keessa nu ilaalanii hojii nuun hojjetan harka keessa nu ilaalu. Kanaaf ijoollee keenya nutu balleessee matta'aa gubboo barsiisnee maallaqatti laanne. Kanaaf soba isaanii asiis achiis isaan birrii maallaqa butanii ittiin baratan kana mana barnootaaf waan kaffalan hin qaban silaattiin waan adda addaati malee. Kanaaf araada keessanis dhiisaa isinis immoo warri maatii walitti maatii maallaqa ergaa isiniin jechuuf haadha looniiti nagaatti.